Waggoottan jijjiiramaas xiyyeeffannoo damee fayyaaf kennameen Finfinnee giddugala turizimii fayyaa taasisuuf baajata mootummaa fi damee dhuunfaan hospitaalonni sadarkaa isaanii eeggatan ijaaramanii tajaajila kennuu eegalaniiru. Hospitaalli New Life damee dhuunfaan ijaarames bakka kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee fi hooggantoonni bulchiinsa magaalichaa olaanoon argaman itti eebbifamee tajaajila kennuu eegaleera. Tajaajila yaala fayyaa sadarkaa isaa eeggate kaleessa biyyoota birootti hawwaa turre amma hojii hojjetameen biyyatti galfanneerra jedhan ከንቲባ አዳነች አቤቤን በብዙ ሀገራት የምናያቸው የላቀ የሕክምና ማዕከላትን የሕክምና መስጫ ሆስፒታሎች ሜሻሌ ያለፈያ ቡፈታሌ ጉርጉዶ ጅዱገሎታ ፈያፊ ጅዱገሎታ ጉርጉርሰ ቆርቾታ ብዮታ ብሮቲዮ ኢላሉ ኑይናፍሲሳ ቱሬ ኑተስቲ ሆጀቹ ሂንደንደኙሞ ጅዱገሎትኒ ያላኑቲ ቀምኑ ማሊፍ አከሲንታኔ ጀኔ የሮ ኦፍላሉ ሜሻሌ ያለፈያ አመያውን ደበሙ ተውሳ አርጊኔ ሀርአገሩ የሮ ጋቢ ኢቲሃሶፍ ንሚቲ ሂንደንደኛ ጀኔ ከንዱበኑ ቆፋሶንታኔ የሮ ደንደኘ ኢቲሙልስኑራ ኬኘራ Finfinnee giddugala turizimii fayyaa taasisuuf wayita karoorfannee hojiitti gallees hojii mootummaa qofaan hojjetamuun galma geenya jennee miti kan jedhan kantiibaa Adaanech Abeebee lammiilee mudhii hidhatanii damee kanarratti investi gochuu danda'an yaada keessa galchineeti jedhan. እንዲህ ሊሰሩ የሚችሉ እልህ የገባባቸው ጨክነው ኢንቨስት የሚያደርጉ ኢትዮጵያውያን አሉ ብለን ስላመንም ነው። nutis kana kan eegalle lammii kutannoon hojjechuu danda'u waan argineefi lammii kutannoon akkanatti hojjetee nutti agarsiisu yeroo argineerraa kaasnee jiddugaloota fayyaa hedduu arguu eegalle hawaasni odeeffannoo qabaachuu danda'a dhabuus danda'a garuu hojiin dhaabbileen dhuunfaa seektara fayyaa keessatti hojjechaa jiran kan nama boonsudha akka fakkeenyaatti New Life fudhachuu dandeenya wanti New Life irratti argine magaalaan Finfinnee turizimii fayyaa guddachaa jiraachuu ragaa fi galtee guddaadha. Investimentiin damee fayyaa irratti gaggeeffamu kanneen biroof bu'uuradha kan jedhan kantiibaa Adaanech Abeebee bu'aan damicharraa argamus dachaa ta'uu kaasaniiru. ኢትዮጵያ የሚመጥናትን ኢትዮጵያውያን የሚመጥናቸውን ሌሎችም ደግሞ ኢትዮጵያ ጥሩ ሕክምና ማዕከል አለ ብለው hojiin gama turizimii fayyaatiin hojjetamaa jiru Itoophiyaa madaaluu qofaa osoo hin taane biyyoota birootiifis fakkeenya guddaa kan ta'udha. Hojii gama kanaan hojjechaa jirrus cimsinee kan itti fufnu ta'a. Kutannoon fayyaa irratti invest kan goonu taanaan akkasumas bu'aasaa olaanaadha. Maaliif yoo fayyaa guutuu hin qabaanne homaa gochuu hin dandeenyu. Fayyaan hunda dursa. Waaqayyootti aanee fayyaa keenya kan ittiin eegsifannu yaala fayyaa meeshaalee ammayyaatiin yaalamuudha. Hojiileen amma hojjetamaa jiran jalqabbii ta'uu kantiibaa Adaanech kaasanii bulchiinsi magaalichaa tajaajila damee kanaa ammayyeessuu fi babal'isuuf deeggarsa walirraa hin cinne taasisuuf qophii ta'uu dubbataniiru. ለኢትዮጵያ ይሄ ብቻ አይበቃም። እነኚህ የምናያቸው በአጠቃላይ ጅማሮዎች ናቸው። kun Itoophiyaaf ni gahaa jenneen teenyu kun jalqabbiidha kun jalqabbii fi ni dandeenyaa kan jedhu kan ittiin dhugoomsineedha malee xumura miti danda'uu keenya erga barree kutannoon kana caalaa hojjechuu qabna har'a kireeffattaniitu hojii bareedaa akkasii kan nutti agarsiiftan yeroo fi keessanii ijaaruu rageessan bulchiinsi magaalaa Finfinnee kallattii maraan isin cina jiraachuu isiniif mirkaneessuun barbaada dhaabbilee akkanaa kaka'umsa ofii isaaniitiin hojii eebbifamaa kan hojjetan jajjabeessuun hojii keenyadha.